Waraanni amma isaatii kanarraa kaatee dirree Oromiyaa hundumaa fi kutaa Oromiyaa hunduma keessa gara mooraa leenjii gaafa dhuftan amaloota garaagaraa, aadaa garaagaraa, barsiifata garaagaraa fudhattanii gara mooraa dhuftan. Guddisa garaagaraa, sirna guddisa garaagaraa. As gaafa gara mooraa dhuftanii eegaltanii kaatanii garuu amala waraana bilisummaa Oromoo amala waraana tokkitti qabattanii akka baataniif ji'oota amma kana mooraa leenjii keessa turtanii jechuudha. Kana keessatti wanti mooraa leenjii keessatti godhamaa ture hundisaa leenjiin qaamaa, leenjiin sammuu, kan siyaasaa hundumti isaayyuu akkuma uffata kanaa sammuun kee tokko akka ta'u godhaa ture jechuudha. Akkuma amma uffataan tokko wal fakkaata jechuudha. Kanaaf waraanni akka wal fakkaatu, ajaja tokko akka dhagahu, fiingee tokkoon akka socho'u isa kana leenji'aa turtan. Aadaan isaas, amalli isaas, wanti inni hojjetu, dirqama inni fudhatu, naamusa isaa, hundi isaa akka uffata kana fakkaata jechuudha sammuu isaa keessatti. Isa kana leenji'aa turtan miti? Kanaaf waraanni mooraa leenjii waraana bilisummaa Oromoo ABO jalatti leenji'u kamiyyuu kan akeekaaf kaayyoo adda bilisummaa Oromoo kan ABO tarii gasaatii fi akeekaaf kaayyoo isaa qabatee socho'u isa kan leenji'aa ture jechuudha. Isa kana yeroo leenji'u keessatti kan inni ittiin galii isaa gahu, kan inni ittiin waltaniif akkaataa amma uffata uffattanii kanatti marsaan keessanis marsaa Oromiyaa. Waraanni leenjii waraana Oromiyaa. Kan inni bilisoomsuuf deemus achi Oromiyaa, qilleensa Oromiyaa, albuuda Oromiyaa fi uummata Oromoo. Kan inni bilisoomsuuf deemus. Marsaan kunis marsaa Oromiyaa wanti jedhameef. Dabalees marsaa Oromiyaa wanti jedhameef marsaa diingee tokkoon waraanni bilisummaa Oromoo guyyaarraa akka Oromiyaatti rasaasa diinatti dhukaasee injifannoo galmeessaa jiru. Waraanni akka gandaatti dhukaasaa jiru. Akka inni dhukaasaa jiru diingee tokkoon, ajaja tokkoon, hooggansa tokkoon dachee Oromiyaa hundumaa irratti. Kanaaf marsaan kun marsaa Oromiyaa. Kanaaf iyyuu